geessee kumaan jalqaba Faatumaa anaatu beekaa akkaanitti karaa biyyaa galchisuun jechaa ture. Fatihaa fi Daraartuunis waan anjachuun ture san dhaga'uu didanii dubbii oogusaa turanii. Haa ta'u kunoo Faatumaan biyyatti asirraa ergee biyya galtee biyya abbaasii jirti. Biyya teenya galtee maatii kiyya birallee deeyitee maatii kiyya biraa illee deemtee maatii sii birallee deeyitee maatii sii biraa illee deemtee jechuun magaalaa Finfinnee jirti. Piroosesa isii fixaa jirti. Bakkumarraa deemte deebi'uuf jechuudha. As dhuftee achi deebitee Allahu aalam rabbiitu beeka. Amma piroosesa irra jirti. Magaalaa Finfinnee keessaayi rabbiin nagaa naaf fixuu fi ajaa'isiiti. Baariis akkasitti adanitti argamaa. Akkuma anisii gaggeessaniin asitti hafee samboodagaa amma xixiqqoo hafuura fudhee anillee as turee rabshaan sanaa sanillee akka qabbanoitu jee bikka tana xiqqoo ture deemuun kiyya amma hafan qabu bahar biyya deemuuf. Tunis dubbisii fixeetiin jira. Kaasitti naadistee deemtees dubbisii fixeetiin jira. Garuu ani waan biraan irraa barbaadde yoo jiraatte Daraartuun dhimma biraan irraa qabaatte ofirraa dhorkuun dadhabaan Daraartuu. Ofirraa hin dhorka Daraartuu. Dhimma irraa qabdu xumuree tabiraamoo barbaada Fatihaa qabaannaan ahlan wasaalan. Daraartuu akkam fedheen ofirraa dhorkaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyya akkam nagee qabdanii jirtanii baga jiraattan walumaa nu baga jiraanne alhamdulillah rabbil alamin bakkuma jirtan salaamtaan tiyya ta'oonni irraa madda isin bira haa geessu jecha Fatihaa maaliif gaddee irra jettanii hin jira alhamdulillah rabbil alamin jirumaa nu bachiise dhufeetiin jira isiniif dhufeetiin jira inshaallah bismillah Fatihaan har'aan tana maal qabattee dhuftee jettan har'aan tana viidiyoo kalee bahar gadhiiseessanii xiqqoo fajaan ta'e waa'uma sanarraa xiqqoo waan isin haasawaa jeetiin dhufe akkuma agartanii bahar aadanii jira jee viidiyoo gadhiise dhugaani bahar as keessa jira jeetiin taa'u jira warreen illee as keessa jira keessatti agarree warreen naan jaani anillee dhugaa wal quban qabnu bilbila yeroo takka bilbilee ijoolluma dubbisee anillee salaameetuma cufataa malee bakkee sana jira bakkee sana hin jira naan jechuun jiru garuu aadanii jira jee viidiyoo itti gadhiisee irratti dhugaa aadan jira inni sarkeetiin jira isinillee agartanii jirtan aadan jira akka inni dubbateetti Faatumaa qaceelche innis aadan taa'u jira garuu dubbiin sanaan galle Faatumaa qaceelche innis akka deemu naaf fakkaata maaliif dhugaa Faatumaa wal marii jira bakkee tana na dura deemee si booda dhufaa jiraachuun mala ani garuu waa takka waan ijoos hin qabu waa jechuuf illee miti dhugaa duraan ani muradhe maaliif dhugaa bahar yoo sirrii hin jiraanne sirrii jiraatee waan akkana jechuun ture garuu bahar rakkoo tana keessatti rakkoo mata isa booda Daraartuu jira waa meeqa wal goone amma dubbachuu illee hin barbaadu hedduu Daraartuun waan na gootees quba qaba akkamsi goote maalirra jirtanaan hin jenne ilaarra deebitee ana Daraartuun maallaqa boodas nagaa walitti naattanne waa meeqa nam mudate alhamdulillah rabbil alamin namni jiru waa hunda ni harka rakkoo san hunda dabreetiin jiraachuu jira rakkoo maal na dhufte hin jiru baga na dhufte yeroo rakkate nama feeti nan kamuu diina feeti kamuu firaa feeti addaa bartaa garuu an waan na dhibee bahar har'aan tana Faatumaatti jabaattee nu dhiisee aadan maaliif aadan jiraate takka galuu deema Faatumaa hojii galuu deema moo eessa dhaqu deema maaltu aadan geesse yoo galuu deemne aadan maal godha kan hunda gaafiidha garuu dhugaa yoo galee rabbi nagaa naa galchu waan hin jiruun qabu rabbi nagaa naa galchu maaliif nuti si jiranna waa takka hin taane inshaallah rabbitu nama jiraachisa ni jiraanna ani ilmaan kiyyaaf illee hinaan qadduuf jechuuf ilmaan kiyya dadhabu ilmaan kiyya guddisuu hin dadhabu bahar yoo nu dhisee kute akkam taanaa akkamin ta'a duraan jechuun ture garuu kunoo bahar eega manarraa bahee baatti akka gahee jira ammoo jiraachuu jira kan inni as keessa jiru maal taate maal feetan kan nujiin jiraachuu jira nuti yoo ga'anii rabbi nagaa haa galchu tana biyya sana keessa rabbi nagaa haa galchu nuti ni jiraanna nutis gaafa rabbi haala nu mijeesse numa gallaas keessatti naafni garuu waan inni dubbachuu barbaade har'a bahar dhugumaan dubbiin tijabaattee naddoo harmallaaf jecha ilmaan isaa gatee anillee homaati miti
ilmaanii fardiidha. Ilmaan isaa dhiisee ilmaan isaa akkasitti jaalatu san dhiisee deemuu deema. Kan ilmaan isaan argin gala deemuu deema. Hedduu na diddee dubbiin kana ilmi namaa ni jijjiirama kan jijjiiramne rabbii qofa. Alhamdulillah rabbil alamin garuu garanni ka rabbiiti. Maaliif waa hunda bareetiin jira. Waa hunda na barsiisee dubbiin bahar. Ani daraartuu jaas keessatti dubbii keessan na dhiisee intala maraaf tana hojii waliin na hidheeti ka'ee jiddu baafatee inni. Ifirraa hambisuus ni beeka daraartuun. Arra rakkoo tana keessa dubbii tana keessa bahar na dhiisee deemuusaa hedduu hedduu na ajaa'ibsise. Alhamdulillah waa hundi ni dabra garuu. Egaa irraa magaalaa kana keessatti otuma jiru nu dhiisee deemuunsaa mana kanarraa ji'a takka ga'ee jira. Waa takka hin taane nuti jiraachuma jira. Alhamdulillah jiraachuma jira. Ni jiraata ilmi namaa. Ani sila dubbumaan irraa hafee nagaa ilmaan kiyya keessa jiraadhe akka namni dalagataaf baane biyyarraa akka namni dalagatee ilmaan kiyya guddisuu hin dadhabu. Millee dadhabuu miti. Dadhabuuf hin taa'u inshaallah biiznillah. Numaan dalagatee ilmaan kiyyaaf naan qaddu. Siif fakkaate garuu ati. Fatiyaaf ilmaan irratti yoo dhisa deeme akkam gootii akka takkan ta'an. Akka namni dalagu dalageetu ilmaan kiyya guddifachuu hin dadhabu. Atummaa rabbi nagayaan si agalchu. Yoo galtee irra wayyaa an dubbii ta'e fitnaa dubbii kee jala fiigaa oolu dubbii kee godaa oolu dadhabee hin jira. Dhugaadha yoo galte biyya kee galta biyya abbaa kee galta. Karaa fedhe deema karaa fedhe gali. Fedhu Faaxumaa jala gali fedhu bakkee fedhe gali. Faaxumaa kuchiste Faaxumaan magaalaa kana keessa jirti jennee ka barbaadu jiru qaataati biyya galtee jirta laana. Iftura dachi tolchitee jirtaati. Akkasi tunis dubbisii fixeetiin jira. Kaasitti naadhistee deemtees dubbisii fixeetiin jira. Garuu ani waan biraan irraa barbaadde yoo jiraatte daraartuun dhimma biraan irraa qabaatte ifirraa dhorkuun dadhabaan daraartu. Ifirraa hin dhorka daraartu. Dhimma irraa qabdu xumuree tabiraa immoo barbaada fatiyaa qabaannaan ahlan wasaala. Daraartu akkam fedheen ifirraa dhorkaa. Akkasi egaa adan jiraatte rabbi nagayaan si agalchu. Garuu jaartiin qaba ilmaaniin qaba jettee gubii gati. Jaartiif ilmaaniin qaba jettee nuu hin dubbatini nis jaartiif ilmaaniin qaba jettee nu hin barbaadin. Akka nu dhiistee deemteetti akkasuma gadi biyya keetittis. Ilmaaniin qaba jaartiin qaba gubii gati. Naddoon yoo nurraas caalte akkasitti akkumatti jirtu kanatti foofi. Harmallaan yoo nurraas caalte san sumaatu filate si galee sumaa filate. Saniifuu qabaddu Faaxumaa san qabaddu jala gali yoo fedhe. Garuu jaartii takkaan qabaa ilmaaniin qabaa san yaman keessa jettee maqaan hin kaasin. Xiyyaafitee asumarra dhumattee jirti bahar. Xiyyaafitee asumarra dhumattee ani yoo naa galte gammachuu guddaan qaba. Maaliif? Rakkoo kee dadhabee hin jira. Dubbii kee dadhabee hin jira. Rabshaa sirraa kaatee dhuftu kana dadhabee hin jira. Mee nagayaan jiraannu anaaf ilmaan keetis. Nagayaan uffanni akkuma kaaketti gali. Inshaallah rabbi nagayaan si agalchu. Ani waan biraallee hin jiru daa'imaan si godha. Rabbi nagayaan si agalchu. Karaa deemtutti nagayaan deemu. Nuti immoo waa'ee keenya yaadin. Waan takka yaadin nuti ni jiraanna alhamdulillah rabbil alamin. Kan nama jiraachisu rabbi. Ilmi namaa sababa godhaa malee kan nama jiraachisu rabbi. Ni jiraanna. Inshaallah bismillah. Homaan taanu wayi ta'anii maal jettillee yoo adde waan takka hin taanu nuti. Waa'ee keenya yaadin kooma kee yaadii itti fuuf waan nuti jirtu san. Xiqqoo bas harkee baramma hangam takka ilmaan kee kanas feetaa hangam takka mana kee kanas kabajaa keetiin jira. Naddoo hin gadda agartee san si caalaati. Jiruu kee waggaa meeqa jiraachuu jirtu san ilmaan kee san hunda si dagachiiste Faaxumaan. Ani waan ijoolleen qabu waa malallee jechuuf as hin baane. Garuu eega deemte ilmaaniin qabaa fatiyaa teesseen eeggatti ilmaaniin qabaa jaartiin qabaa jaartii fatiyaa jaamtuun qabaa kan hundi irraanfaddu ilmaanis irraanfaddu. Nuti ni jiraanna alhamdulillah rabbil alamin rabbi nageenitti haa ta'u inshaallah nagayaa caalaa waa hundarraa
ربي نما جراتسا سبب علمي نما سبب قولتها نفس إن شاء الله أنك ربي نجراتسو جراني غاف ربي نور راغوتي بيجتني اللي هنان قنو يو ربي جي أكاز يوردفتاف داوتو تكيا هدو تبين بحر ردي دي أني أقاون سين أنا أسمع كيس جراجتن أنكما إني دفو منك يجي أنك إني دفو دقادا يو دفه دران بحر سرين جرود إيرو مال تيجي جادو توري أنو تجافو إيرو أكام غني جي غروني راحت جراتو جرالان آدم كيس أبشاننو جر انت لو جناتن كيس أبشاننو جر أني فاطمة نيو غودة كم نكى غودة كم أولي كنو أما كتير تجي اسمها دبتون فيديو كيس تجي إيجا آدم جراتة ستة ربي نجيان سياقل تبكي قلتو تله فاطمة جلا يو فتى قلتا بكي فتى اللي يو فتى قلتا ربي نجيان سياقل أهم شيء نجيان سي هوا نتلي بكم جروت على في الماكية نجيان التعاتو عرّا واتك سين جوتشون برباد الباي الماكية في سين كبجان في بكم جرتي سين كبجا عرّا نلسي ديميجيتن أسرّا به وعمل اللي نجوا وعمل اللي جتشون نرتنتولو نتنتول وعمل جتشون نتنتولو عرّا والدمني نلسي ديميجيتن وعمل نجوا إن شاء الله أبا الماكية في وعمل نجوا بكم ديم تطر نجيس تياتو غارو عمل سيادتيس إيجام فلتة هرملا فلتة ديمتة جارتي فتيان كبا إلماني كبا جتة نولة أكما كانوا كاس نجيان سراجرانا نيران فدو يكتوه إيران فتة كتو عمل إيش الله كسر نيران فدو أكا أنت لما رفتي أسي ديمتة نيران فتة أكا مسجلن ديما جتة أدن تاو جرتوتي أكا سمتة نيران فدو مالك نتيجة مجرنا واتكن تان الحمد لله أكسي أردفت أفدا وتتكيه هدو تبين بحر نعجب سيس بحر أكميت المانسا ماتي ساديسه تلاف جتا غلدي مفادن تاوجر هادي مغرو مالك ديم تالين جونا هادي إن شاء الله بإذن الله أردفت أفدا وتتكيه أنجا فيديو برات تولي تفنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته